Jirra jirtuu kabajamtoota daawwattoota keenya torbeetiin dhimmoota garaagaraa kan simbiraan qaqqabsiisu qophiin fayyaa jireenyaa keenya guyyaa har'aa eegalee jira. Qophii fayyaa jireenyaa keenyaatiin egaa guyyaa har'aa kan irratti xiyyeeffannu kaansarii marmaan furdaadha. Biyya keenya keessatti namootni baay'een dhibeettiin hubamaa jiran waan ta'eef nuti egaa wanta duree kanaaf filannee ogeessaa affeerranneetii kan jirru haga xumura qophichaatti warra nu faana buutan egaa hubannoo baay'ee guddaa ta'ee fi murteessaa ta'e irraatii ni argattu. Kanaafiyyuu haga xumuraatti nu faana fuulla'aa isiniin jenna. Dooktar galatoomii eeyyamamaa waan taateef hawaasa barsiisuutii fi eeyyamamaa ta'uu keef baay'ee galatoomisiin jechuu barbaanna. Mee maqaa kee walaa barru marii keenyaaf akka nu tolutti. Ayyee galatooma. Ani maqaan koo Dooktar Warisaa Shibbiruu jedhama. Hospitaala Raas Destaatti hakiima baqaqsanii yaaluu waliigalaati. Mata dureen isin filattanii dhuftan mata duree sirriidha. Wantoota masalaa rakkoo hawaasaa guddaa ta'e yeroo ammaa kanatti biyya keenya keessatti rakkoo hamaa fidaa jirudha. Mata duree kana filattanii dhufu keessanii guddaa galatooma. Ati nu gorsuuf baay'ee gammadaadha jechuudha. Tole egaa galatoomiin jedharra deebiitiin akkuma kaasne egaa dhibeen kun hawaasni keenya bal'inaan dhibeettiin hubamaa jirudha. Yeroo baay'ee immoo of eeggannoo madhabuurraan kan ka'e dhibee baay'ee babal'atudha. Egaa kaansariin marrumaan furdaa maalidha? Akkamitti ofirraa ittisuu dandeenya waan jedhu wantoota baay'ee kaasaa qophii keenya guyyaa har'aatiin ni turra. Mee garuu gara kaansarii marrumaan furdaatti osoo hin darbiin dura marrumaan furdaan keenya maal nu fayyada? Jiroomti ishee maalidha? Isa jedhurraa kaasa. Ayya galatoom. Akkuma beektu marrumaan furdaan kutaa sirna bullaa'insa nyaataa keessaa isa tokko digestive system kan jennu suni kan jalqabu qoonqorraayi sana booda garaacha jira. Yes. So akkuma jenne sirna bullaa'insa nyaataa keessatti yookaan digestive system kan jennu afaanii eegala. San booda qoonqoodha. San booda gara garaacha deema. Achi keessatti ta'ii waan ta'an jiru. San booda gara marmaan qallaa gara marmaan qallaan bal'inaan maddisiisuu fi nyaata xuuxuudha. Akkasumas immoo eega xuuxamee booda wanteen hafan gara marmaan furdaadha seenanii. So marmaan furdaan faayidaan isaa kuusuudha tokko. Lammata immoo sirna bullaa'insaa keessatti ammallee bullaa'insaaf ni fayyada. Kan biraa immoo haga bobbaa baanuuf bobbaa saniin kuusuudhaaf nu fayyada jechuudha. So marmaan furdaa kan jennuun colon and rectum kan jennuunidha. So faayidaan isaanii kanneen. Kanaaf nu tajaajila jechuudha marrumaan furdaan keenya. Egaa kaansarii marrumaan furdaa sana hubamuu ni jira. San dura egaa tariitii dhibeewwan xixiqqoon yerootti marrumaan furdaa keenya miidhuu danda'an ni jiru. Garuu mata dureen keenya guyyaa har'aa egaa kaansarii marrumaan furdaadha. Meegaa kaansarii marrumaan furdaa kan jennu yookiin immoo marrumaan keenya kun kaansariidhaan hubameera kan jennu yoomidha jechuun hiikumti isaa maalidha? Okay, akkuma beeku kaansarii jechuun akkuma beekamu seeliin ni dhalata ni du'a. So kana gidduutti wal madaalee deemuudha qabaata. Garuu yeroo tokko darbee sababa adda addaan yoo seeliin kan du'uu fi kan dhalate yoo wal madaaluudha baate dhiituun ni dhufa. Dhiituun sun gosa lama qaba. Dhiituu miidhaan geessifne benign tumors kan jennuu fi dhiituu miidhaa geessisu malignant tumors kan jennuudha. So kansariin by default malignant tumors jechuudha. Suni wanni adda godhu saffisaan wal hora akkasumas immoo gara qaama biraatti illee deemee rakkoo geessisuudha danda'a. Kanaaf kaansarii jechuun sana akkuma gara qaama biraa jechuudha. Sababni fi mallattoonii fi haalli deemsa isaa garagaraa ta'u malee haalli ka'umsa isaa sababni isaanii walumatti wal fakkaata. Screeningiin jiramtii dhibee kanaaf tariitii kun ittisa dursaa ta'uu waan danda'uuf sanaa kaasnuti eenyu faadha warra screen godhamuu qabanii namni kamiyyuu dhufee yerootti waan talaallii fudhatu hin jiru dhibee kanaaf garuu screen godhamu warri qaban warri gorsitanii namoota kamiifidha. Kanuma kaasneenis wal qabachuu danda'a waan ta'eef sana toon darbiin toonuu kaaste. Haa gaaffii gaariidha. Ka jalqaba kaaftee irratti akkuma jenne nuyi bu'aa wanta gara keessatti fudhannuuti. Wanta nyaannuuf dhugnu. Yes. Sanarraa yoo kaane like umuruma kam irratti iyyuu dhukkuba kana qofaaf miti. Dhukkuba kamiif iyyuu fast food kan jennuun ultra processed food warreen jedhaman kun haala qorannoo jiruun rakkoowwan adda addaa fidan. Kanneen keessaa tokko
kaansarii marmaan furdaati yookaan guddaa ka jennuudha large intestine ka jennu colorectal. So kunniin si'a tokko nyaannee fi miti like deddeebinee wanta sanatti yoo ka saaxilamnu taate kaansarii jechuun overnight waan dhufu miti long term process dha. Kanaafuu deddeebinee wanta sana ka saaxilamnu yoo taate carraan dhukkuba kana qabaachuu koomanidha. Garuu kaansarii marmaan furdaa baay'inaan namoota waggaa 50 ol irratti kan mul'atu. Garuu riskiiwwan amma jenne sana early warreen exposed ta'an carraan isaanii waggaa umrii dargaggummaa irratti illee qabaachuudha jiru. Especially warreen familial fi hereditary ka jennu kan dhaalanii fi akkasumas sanyiidhaan warreen rakkoo akkasiidha qabaataniif yeroon umriin isaan itti dhukkuba kana qabaatan umurii warra kaawwan irra umurii dargaggummaa irratti yeroo amma kana epidemioloojiin haalli argamsaa illee gara namoota umuriin bulee jirra gara dargaggootti illee haalli dafee mul'achuusaa argaa jirra yaala irratti qorannoonis sanuma mirkaneessu. Dargaggoonnis kanaan dhibamanii dhufaa jiru jechuudha. Saaxilamuu warra jalqabaa warra sadarkaa jalqabaa nu taasisaa jechuudha. Keessumaa dooktar nama guddaayyuu caalaayyuu yeroo ammaa kana nyaata baay'ee processed ta'an kan fayyadamu daa'immanidha. Daa'imman waggaa yuunguunne xixiqqoon tariitii waggaa 5 gadi warri jiran nyaatota baay'ee processed ta'an sanayyuu gaaf tokko tokko fuulduratti maxxanfamee kan jiru teessoon yookiin ammoo itti waamamni dhaabbatichaa fa'a eenyu akka ta'e faan beekamu abbaan processed godhe nyaata sana nyaatota akka kanaatti immoo saamsamanii alaafaa galan expire date isaanii illee kan hin to'atamne baay'een isaanii yeroo isaanitti daa'imaniif kennaman jira. Egaa daa'imman keenya ijoollummaa marraa kaasnee saaxilamoo taasisnee guddisaa jirra jechuun dandeenya. Bartee hawaasa keessa jiru gaafa laallu dursamee wanti ittiin adda baasamu haalli ittiin adda baasamuu danda'u hin jiraata. Yeroo baay'ee wanti barame hawaasa keenya keessatti gaafa mallattoo ofirraa argine mallattoon suniyyuu like steppiiwwan hedduu keessa dabarree dursa qorsa aadaa kilinika faarmaasii and then steppii kanaan kadeemu yeroo baay'ee kan baratame yeroo hundallee iddoo hundatti ta'ullee baatu jechuudha. Kanaaf dirqama mallattoolee kanneen arguudha miti. Keessayyuu namoonni umuriin isaanii waggaa 45 ol ta'an namni hundiyyuu riskiiwwan sila jenne san qabaatanii qabaachuu baatanii screened ta'uu qabaatan. Warreen immoo rakkoowwan sila jenne maatii keessatti wanti sun deddeebi'ee kan mul'ate yoo ta'e yookaan immoo dhukkubbii yeroo dheeraa dhukkubbii garaachaa yeroo dheeraa kan mar'amanii jechuudha. Yeroo dheeraa yoo qabaatan kunniin riskiidha. Kana jechuun IBD waan jennu jira, ulcerative colitis, Crohn's disease waan jennu jira. Sun yeroo dheeraaf osoo yaalamanii yoo qoyyee turan gara dhukkuba kaansariitti jijjiiramuu danda'u. Garuu hospitaala keessanii yeroo ammaa namoonni dhibee kanaan qabamanii dhufanii yaala argatan baay'een isaanii akka jiranis naaf kaastee turte duratti meegaa amma gara mallattoo isaatti immoo dhufnu namni too mallattoo ofirratti hin argine too ilaalame gaariidha waan jedhu nu kaasteetta garuu immoo mallattoowwan dhibee kanaaf saaxilamnee jiraachuu keenya mul'isuu danda'an muraasni yoo jiraatan sanas nuuf kaase. Tokko baay'inaan mallattoo arguu dhiisuu dandeenya. Lammatoo early mallattooleen dursa mul'atan jiraachuu danda'anii. Kabraa immoo mallattoolee egaa dhukkubichi hammaate booda dhufan jirudha. Mallattooleen like early ilaaluu dandeenyu tokko bobbaa keenya keessatti deddeebinee ka dhiiga arginu yoo taate kana jechuun bobbaa keenya keessa dhiiga argine jechuun kaansariidha marmaan guddaa qabna jechuudha miti. Garuu deddeebi'ee kan mul'atu yoo taate salphifnee ilaaluun nurra hin jiraatu. Kunis mallattoo keessaa tokko. Kabraa immoo bowel habit change ka jennu dhaabbiidhaan deddeebinee yookaan baasaadha qabaannu. Kabraa immoo gogiinsa garaa yeroo dheeraa yoo jiraate akkasumas immoo baasaa fi gogiinsi garaa kan deddeebiidhaan wal jijjiiraa nurratti mul'atu yoo taate ammallee mallattoo isaa keessaa tokko. Kabraa immoo unknown anemia ka jennu jira. Unknown cause anemia fi unknown cause jechuun osoo hin beekne maal akka ta'e sababni isaa osoo hin beekamin hanqina dhiigaadha yoo mudate sun jechuun like mallattoowwan akka dadhabbii lafti nu maruu sunniin kan nurra mul'atu yoo taate mallattoo isaa ta'uu danda'aadha. Kabraa unintentional weight loss ka jennu jira. San jechuun osoo nu yaadin
karoora keenya malee wanta addaa osoo hin jiraatin ulfaatina qaamaa gadi bu'u. Huqqina akka malee jechuudha. Yes. Sun yoo jiraate ammallee mallattoowwan isaanii keessaa tokkodha. Kunniin mallattoowwan yeroo early arguudha dandeenya. Kabiraan immoo dhukkubbii gara bitaatiin keessayyuu gara gadii irratti dhukkubbii walirraa hin cinne kan yeroo dheeraa ture yoo ofirraa argine kunniin illee mallattoowwan sanniin keessaa early symptoms kan jennu sanniin. Kabiraa late eegama dhukkubichi step sadarkaa wayira darbee mallattoowwan arginu sunniin keessaa garaan dhiita'uu keessa isaa bokkokuu bobba'an bahuu diduu haqqisiisuu mallattoowwan obstruction kan jennuun irratti mul'ata. Kabiraa immoo dhiiga ammallee kan jalqabaa dhiiga mul'anne ta'uu danda'a. Amma garuu steeppii kanarra yoo ga'e dhiiga hamaa ta'uu danda'a. Dhiiguu danda'a sirriitti. Akkasumas immoo isteejii dhumaa irratti gaafa bakka jiru mar'umaan guddaarraa bahee immoo gara tiruu adeemuu danda'a, gara sombaa adeemuu danda'a, gara naannoo sana qaama adda addaatti faffaca'aa jechuudha. Gaafa faca'u mallattooleen gaafa sanaa kana jechuudha deebisuu dandeenya. Mallattoolee gaafa tiruutti dhufe mallattoowwan tiruu mul'atan ta'uu danda'a, dhiigi fuulli isaa keelloo ta'uu danda'a, iji isaa keelloo ta'uu danda'a, garaan isaa bishaaniin guutuudha danda'a, luki isaa dhiita'uu danda'a. Sunniin gaafa gara tiruutti deema. Kanaafuu isteejii gara sadarkaa dhumaarra gaafa ga'u qaama hundayyuu waan miidhuufu gaafa sana kan ekelee jechuudhaan dandeenya. Kanaafuu mallattoowwan koomalii ilaallu kanneen jechuudha. Kan baay'inaan nurratti mul'atan kanneen. Egaa waa'ee mar'umaan furdaa gaafa kaasamu yeroo baay'ee dhibeen garaachaas yaada namaatti hin dhufa. Waluma bira jirus wal gargaaraniis hojjetu miti ree dooktar? Dhibee garaachaa namni qabu kanaaf caalaatti saaxilamaadha jechuu hin dandeenya moo hariiroo homaayyuu hin qabu moo tariitii hariiroomti dhibee garaachaa fi kaansarii mar'umaan furdaa gidduu jiru kun maalidha? Galatoom gaaffii gaariidha. Dhibee garaachaa yoo waa hedduu jira. Maybe kaansarii garaachaadha jechuudha fakkaata. So namoonni kaansarii garaachaa qaban kaansarii mar'umaanii hin qabu jechuudha miti. Akkasumas namoonni kaansarii mar'umaanii qaban kan garaachaa hin qabu jechuudha miti. Garuu darbee wantoota keessayyuu dhaalmaan dhufan hereditary disease kan jennuun hin jiran. Yoo tarii isaan kan qabaannu taate carraan namoonni sun kaansarii mar'umaanii, kaansarii garaachaa akkasumas immoo kan gara mar'umaan xiqqaallee akkasumas kan harmaallee carraan kaansarii kanneen qabaachuu isaanii si'um tokkotti kaansarii qabaachuu isaanii ni jiraata. Kanarra kan darbe san hunda waan wal wajjin deemuudha miti. Namni kaansarii garaachaa qabaatu necessarily kaansarii mar'umaan furdaas ta'e qal'aa ni qabate jechuudha miti. Rarely garuu kan garaachaa qabu kan mar'umaanii qabaachuu danda'a, kan mar'umaanii qabu kan garaachaa akkuma jedhe yoo like riskii non modifiable risk kan jennuun kan dhalootan inherit goonu suniin yoo jiraate carraan qabamuu ni jiraata. Otherwise non necessarily ni qabata jechuudha miti. Tole egaa mee qorannoo isaatti yaa dhufnu yaalotni gosti baay'een ni jiru dhibee kana adda baasuu irraa jalqabee haga yaalutti. Garuu immoo qorannoowwan kuni sadarkaa namni sun irratti deemee ilaalame yookiin qorannoo eegalee yaala eegalee irratti akka hundaa'utti yaadaani gabaabumatti namni dhibee kanaan qabame yookiin kaansarii mar'umaan furdaa kanaan qabame dooktar carraa fayyuu qaba tariitii immoo isteejii isaa irratti hundaa'e yoo ta'e isteejiiwwan jiran maal fa'aadha? Sadarkaa kam irratti fayyamuu danda'a? Sadarkaa kam irratti mutariitii yerootti yaalamuu hin dandeenye irra ga'uu danda'a wantoota sana bal'inaan nu kaasi. Ayyee kunillee yaada gaariidha. Akkuma jenne jaalle akkuma poolisii biyya keenyatti iyyuu aadaadhaan illee wanni jedhamu ni jira miti maal jedhansa? Dhukkubsatanii rakkachuu irraa dursanii of eeggachuu. Yes. So akkasuma dursanii of ittisuudha murteessanii. San bira darbee garuu early is better always. Darqabnee jalqaba irratti yoo rakkoo jiru beekni furmaanni ni jiraata.
akkuma dhukkuba biraa jechuudha. Wanti kanayyuu adda taasisu garuu screeningii qabna. Screeningii jechuun osoo mallattoon nurra mul'atin haala nu keessa jiru baruudhaaf mala taasifnu jennee jirra. Kanaafuu yoo yaalame 100% hin fayyinu. Tokkoon wantoota silaa gara steepii dhaqaba akkuma waliin jenne kallattumaan kee kaansariin ta'u. Kanaafuu early sadarkaa jalqabaa irratti yoo argine yaalli isaa salphaadhaa fi yaala fayyisuu danda'udha. Akkuma sadarkaan isaa ol dabalaa deemuun yaallis wal xaxaatuma dhufa bu'aan argannullee gad bu'aatu dhufa. Kanaafuu isteejii dhaqabaa tokko haga afurii jira. So akkuma sila siin jedhe isteejii afur jechuun gara qaama adda addaatti tamsa'eedha jiraatadha. Sana duwwaatti deebisuun ulfaataadha. Still yaala qaba. Garuu akkuma sadarkaan isaa dabaluu yaalli isaa walaataa malee hunduu yaala ni qabaatan. Garuu yaalli gaariin isteejii jalqabaa irratti isteejii 1 isteejii 2 irratti yoo argine gara qaama biraatti waan hin dabarreef idduma sana waan jiruuf yaalli jiran baay'ee like wanta bu'aa gaarii fidanidha. Kanaafuu the best of ittisuudha. San bira darbee immoo screening ka jennu sana osoo mallattoo kamiyyuu argin gara yaalatti galuudha. Amma fakkeenyaa fi namni waggaa 45 oliyyuu kamiyyuu jechuudha. Screen ilaalamuudha qabaata waan kanaan. Waan inni itti ilaallu hedduutu jira. Ni ilaalamna sana booda bu'aa keenyarra hundoofnee kan itti fufu jiraachuu danda'a. Yaalli immediately kan gara yaalatti dhiyaatu jiraachuu danda'a. Kan hordoffii yeroo gabaabaa yeroon akka ilaalamuuf kan skeel guuru jira. Kabraa immoo turtii yeroo dheeraa booda deddeebinee kan laallu jira. Kuni akkaataa riiskii argannoo qorannaa keenya screening jennu sanarratti hundoofneeti jechuudha. San bira darbee carraa kana osoo fayyadamin tarii mallattoon nurra mul'ate akkuma mallattoowwan jalqaba maqaa dhoofne saniin argine gara mana yaalaa yoo dhufne sarjarii salphaadhaan fayyuu dandeenya. San bira yoo darbee sarjarii bira darbee keemooteraappii wanni jenna jira. Raadiyooteraappii maybe immunoteraappii fi target therapy nurallee koma dingeenye kanarraaf main stem sarjariidha. So the early the better. Sarjarii kan godhamu sadarkaa isaa kamirrattidha? Wantoonni ilaallu hedduutu jira. Sadarkaa tokko agar faffarattuu dalagamuu danda'a. Kanaafuu gosa sarjarii dalagnu gargari. Hagi murree baafnullee gargari. Kanaafuu sadarkaa hundarrattiyyuu sarjarii gochuudha ni dandeenya. Garuu sarjarii booda bu'aan dhufuu dhukkubni sun egaa sarjarii dalagnee booda carraa deebi'ee dhufuu sunniin akkuma sadarkaan isaa ol dabaluun waliin hammaataadha dhufa. Kanarraan kan hafe sadarkaa kamirrattiyyuu haala waan nuti ilaallu jira. Sanarra dhaabannee sadarkaa kamittuu sarjarii dalaguun ni danda'ama. Sadarkaa afuraffaa garuu warra kaan caalaatti maaltu hammaataa taasisa? Maaltu sadarkaa afuraffaa isa taasise? Yes, sadarkaa afuraffaa jechuun almost sadarkaa tokkoffaa lammaffaan almost bakka muraasa irratti jechuudha kan mul'ate. Mar'amaa furdaas ta'ee gara mar'amaan qallaan deemne akkasumas immoo mar'amaa furdaas iddoo muraasa irra kan jiru so that bakka fayyaa qabu irraa hambifnee irraa baasuudhaan dandeenya. Muramee ba'uu danda'a. Ni danda'a. Sadarkaa arfaffaa jechuun sanaan ol ba'ee jira jechuudha. Mar'amaa furdaan ala ta'ee jira jechuudha. Faca'ee jira jechuudha. Kanaafuu sana hunda ni baafnoo jennee balaan inni geessullee akkasuma hammaataadha. Iddoo sanarraas ka'ee gara fageenyaa ni deema. Fakkeenyaaf gara tiruu deemuu danda'a, gara sombaa deemuu danda'a. Kanaafuu kana hundayyuu sarjarii dalaguudhaaf tarii miidhaa fi faayidaa isaa gaafa wal cinaa qabaannu miidhaa isaa hin ta'a. Kabira darbee carraan dhukkubni kun deebi'ee immoo ammas egaa sarjarii dalagnee booda carraan deebi'ee dhufuusaa ammallee hammaataadha. Kanaafuu isteejii yookaan sadarkaa arfaffaa jechuun almost sadarkaa hammaataadha. Tarii guutummaa guutuutti fayyuu dhiisuus hin danda'a jechuudha sadarkaa sana. Sadarkaa arfaffaan guutummaa guutuutti fayyisuu kan dandeenyu pre-screening irratti sadarkaa tokkoffaaf lammaffaadha. Sadarkaa sadaffaaf arfaffaan wanti like nu murteessu iddoo inni gara inni itti deemetti sadarkaa arfaffaa irra keessayyuu. Amma liverii tiruu gara qaama ishii guutuurratti gaafa deemee tiruu guutuu baasuudhaan dandeenyu. Kanaafuu gara inni itti socho'uu fi gara inni itti deemetu murteessaadha.
Kanaafuu yaalli isaanii almost sadarkaa tokkoffaaf lammaffaan gaariidha. Sadaffaanis akkasuma arfaffaan sadarkaa hammaataadha. Still yaalli ni jira jechumaaf. Yaalama garuu carraan fayyuusaa. Yes. Akkuma sadarkaan dabaluun dhiphataadha. Carraan deebi'ee dhufuullee ni jiraata. Akkuma sadarkaan ol deemu egaa yaallee boodallee carraan lammata deebi'ee dhufuullee ni jiraata. Tolegaa isinis gara keessanitti namoonni baay'een dhimma kanaaf dhufanii yaalamaa jiru. Baay'inaan garuu muuxannooma biyya keenyaa isinirraati yaa kaasnuti. Baay'inaan namootni dhufan sadarkaa isa kamirratti dhufaa jiru. Hawaasa keessa wanti jiru gaariidha jechuun dandeenya Dooktar moo erga baay'eetti cimee sadarkaan isaa baay'ee guddatee dhufaaru moo wanta ajabaa oltu nu kaase. Yaada gaariidha. Kana irratti wanti nuyi jechuudha barbaade rakkoo hawaasaa qofa natti fakkaatu rakkichi rakkee ogeeyyii sadarkaa adda addaa irra jiranii dhalleedha. Maal inni by default hawaasni keenyas ta'e ogeeyyiin galjalaa jiran tarii namni kun gaafa mallattoo akkasii qabateedha dhufee maqaa adda addaa kennaniif kintaarotiidha jedhanii amiibaadha jedhanii wanta nama mudate haga amma duwwa deebinee maaliif hagana turte gaafa jennuuni silaa wantoota hawaasni nutti kaasanidha. Kanaafuu isaan illee awareness akkasii qabaachuu qabanii waan dhimma kanarratti kabraa darbee hawaasni keenyas gaafa mallattooleen jalqaba dhoofne san arganii tokko salphisanii ilaalan. Lammata ofuma maqaa kennaniif isaanis akkuma jalqaba jennee kentaarota jedhanii dhiiga kamiyyuu kentaarota jedhanii dhukkubbii jiru kamiyyuu raammoo garaa waan akkasii jedhaniituma like wantootuma adda addaa faarmaasii irraa bitachuudhaan kiliinikootuma naannoo jiran dhaquudhaan dhukkubbii irraa fooyyessaa like inni garuu ittuma haalli isaa san booda baay'inaan kan argaa jirru sadarkaa isteejii lammaffaaf sadarkaa lammaffaaf sadaffaa irratti arfaffaa irrattis kan arginu guutee jira. Kabira akka rakkootti hin mormu sadarkaa sadaffaaf arfaffaa irra gaafa ga'u bal'inaan gara mana yaalaa dhufuurraa gara mana yaalaa amantaatti heddummeessanii kun kadhaadhaaf gara mana amantaa deemanii fudhatanii kun immoo gara cabalaa jedhanii fuudhanii deemanii isteejii lammaffaa irra dhufee itti himnee cabala yookaan iddoo kadhannaa fuudhanii geessanii achi isteejii sadaffaa yookaan isteejii arfaffaa irra gaafa ga'u deebisanii nuuf fidan. Kanaafuu koomalli baay'inaan kan nu bira dhufan isteejii lammaffaaf sadaffaa irra jalqaba hin argin galuu yaalaaf murteessanii kan dhufan isteejii sadaffaa sadarkaa sadaffaa arfaffaa irratti kan dhufan. Kanaafuu tarii yoo carraannaa kenne waan jechuudha barbaadu ogeeyyiin sadarkaa adda addaa irra jiran ogeeyyiin fayyaa sadarkaa adda addaa irra jiran akkasumas immoo hawaasni keenyas yaalli amantii akkuma jirtu ta'ee like yaala amantii akkasumas yaala mana yaalaallee wal cinaa hordofuudha tarii akka qabaatan lammata ogeeyyiin gara sadarkaa adda addaa irra jiran illee waan hunda akka tokko akka ilaalle salphisanii tarii isa tokko lama laaluudha hin danda'anii isaan bira darbee garuu wanta amma jenne kanaan osoo iskiriiningiidhaaf gara hospitaalatti erganii yoo san ta'e yaala isaaniitti fufanii gaariidha jedhee yaada. Isinis egaa ogummaa keessan irraati immoo bifa kanaan nuuf qooda waan jirtaniif Dooktar baay'ee galatoomi siin jechuun barbaada. Ayyee antala ulfaadha galatoomi. Galatoomi. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophii fayyaa jireenyaa keenya guyyaa har'aatiin kaanserii marrumaan furdaa irratti xiyyeeffachuutiin turtiin isin waliin taasisnee kan gammachuutti daawwattan ture kan fakkaatu torban mata duree birootiin hanga walitti deebinutti nagaatti.